Makaa namoonni baay'een itti fayyadamanii irraa gammadan baay'een namaa jechuudha. Miidiyaa irrattis ta'uu danda'a akkasumas dubbistanillee irra ga'uu dandeettanii. Maasha Allah tabaarakallaa baay'een keessan fuulli keessan isin gugurrachachuun maadiyaatii baasuun warri rakkatan jechuudha. Itti fayyadama bishaan gahaa dhuguunillee murteessaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftooti akkam jirtan fayyaa keessan yaalaman isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu isiniin jecha. Egaa makaa maal dibadhee fuula kiyya akkasitti akkanaa bareechisanitti agarsiisaa haga xumura viidiyoo kanatti na waliin turuudhaan itti fayyadamu. Egaa kallattiimaan gara hojiitti deemnu jechuudha. Kan argaa jirtan kun harcee boqqollooti. Harcee boqqolloo fal'aana tokko aannan fal'aana takka damma fal'aana tokko waan sadiin kana walitti matanii harcee bunaati ka arfaffaa jechuudha. Kanneen keessa lama soo fayyadamtan tokkollee fayyadamtan ni ta'a garuu arfan kana walitti matanii fayyadamtan wallaahi namatti isin jedhe ani waan sobaatiin wallaahi hin jedhu ofii kiyyaa jijjiiramu ofirratti argeeti jira. Gogaan nama hundaatu tokko miti garuu isinis mee itti fayyadama yeroo takka lama fayyadamtaniitiin abdii hin kutatina wanta tokko waan bareedaa tokko argachuudhaaf abdii tokko malee abdii kutannaa takka malee yeroo dheeraaf fayyadamuu qabdanii isa kana fayyadama yaada keessan na barreessa fuulli kiyya agartaa artanii na gugurrachitee jira samuuna baadiyaa tureessanii akkasuma fuulli kiyya ni jijjiirama dhugaa dubbachuuf torbee tokko na sababa ta'e dhiqqoo ture fuulli kiyya hedduu na gurraachata shifniinaa nan baasu na gurraachata malee jechuudha gurraachin nooyin na gurraachata deebi'ee akkanatti waan akkanaa kan fayyadamne irraa bada akkasuma jechuudha homaa miti ka hundumaafu du'aa illee naa godha asumaanuu hordoftoota kiyya hundi keessanuu du'aa na barbaachisa du'aa naaf godha hundi keessanuu namni jaalattanii obboleeyyan kiyya eega fuula kiyya saamunaa ruuzaatiin dhiqadheen booda makaa kana dibadha viidiyoon akkan dheeranneef jecha daqiiqaa hin ariifachiisee osiniin galiin maal walitti makee harcee boqqolloo shigisan aannan fal'aana takka harcee boqqolloo fal'aana takka harcee bunaa fal'aana takkaa fi damma fal'aana tokko jechuudha. Ani waan mana jiruuf hundaa waliin make malee waan lama sadii waan tokkollee walitti fayyadamtan bareedaadha. Garuu akka nama godhe kana godhata murteessaan harcee bunaa hundi keessanuu bakka jirtanitti fayyadama. Inni gogaa kennaaf kennu jechuudha. Baay'ee takka waan nuti hin beekne ol nu fayyada jechuudha. Hordoftoota kiyya gogaa bareechuu keessatti laaffisuu keessatti wanta gugurraacha garaagaraa waan akka maadiyaatiin nurraa balleessuu keessatti gogaa aduun miidhame deebisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Paawudariin bunaa namoonni baay'een gizee akkanas ni jirtan andirallee ni hojjedheen ture. Bunnoon ni ta'a niwus kaaffee ni ta'a isatu ta'a yusuf kunis ni ta'a isa innis ni ta'a garaagarummaa isaa kun amma ni jajjabaata kan ofii daannu sun jechuudha. Niwus kaaffee ta'e garuu akka harcee boqqolloo sun ta'a waan ta'eef bareeda jechuudha. Kanaaf inni ni ta'a jechuudha. Bunni manatti ooftanillee ni ta'a niwus kaaffeen qishigii sunillee ni ta'a jechuudha. Ashi akkana gooneen booda daqiiqaa 30-20 sa'a tokkollee furtursisuu dandeettanii makaa kana yoo barbaadan cuunfaa loomiitti makaa cuunfaa loomiillee itti mattanii makaa kanallee dibattanii aduu keessa hin deemna kana dibattan taanaan gibbii keessa mana keessa jechuudha. Aduurra deemuu hin qabdanii ammaan tana daqiiqaa 20 ture deebi'a turtiin keessan anuma wajjinaa ta'u obboleeyyan kiyyaa laayikii gochuu hin dagatina marti keessanuu waan ana asirratti gadi isin dhiisu kana itti fayyadama isin fayyada jedheetii yaada waan isin fayyadu waan ofii kiyya na fayyade asirratti gadhiisa waan ta'eef isinillee itti fayyadama. Amma dikkoo qoora jira akka waan qabu ta'e mee daqiiqaa 20 takka yoo danda'e tursiisee dhufa yoo danda'e yoo isiniin jedhu waan sa'aatii akkasitti taa'u hin qabnee fi dalagatti wanni jedha waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo waraawwan hojiidha addatti editii gochuun viidiyoo hojiidha meeshaa namaa ordarii fudhachuun hojiidha sagalee namaa suutus dhageeffattee akka fedhii namaatitti ka ordarii namarraa fuudhu waa hunda hojii hedduun qabamee jira jechuu barbaadeeti. Sa'aatiin daqiiqaan 20 na biratti waa hedduu dalagdi taa'uu taa'eetiin osoo waan takka harka kiyyaan osoo waan takka hojjetin daqiiqaa 20 taa'uu hin danda'u jechuudha. Hordoftoota kiyya yoo taa'e illee sa'aatii editii viidiyoo godhusan sunis taa'een jedhamu hojiidha garuu osoo bakka irraa gara bakkaan socho'in ka bakka takka taa'uun gisee editii godhusanii. Kanaaf waan danda'e daqiiqaa 20 ture deebi'a. Turtii gaarii na waliin qabaadha. Ammuma eegalaa itti fayyadama. Hundi keessanuu harcee bunaa hundi keessan itti fayyadama. Isin fayyada isinillee faayidaa isaa hin argitan yoo itti fayyadamtan. Kanaafuu hundi keessan wajjin eegaluu dandeettanii ammaan tana tureetiin dhufa. Turee deebi'ee isiniin jedheen booda kun harki akkana dibadhee jira. Wallaahi laaziim anamatti isiniin jedhee makaa kana fayyadamaatiin koomentii naa barreessa yoo xiqqaate torbaan tokko fayyadama. Torbaan tokko keessatti guyyaa 3 fayyadamtan jijjiirama ajaa'iba argitan jechuudha. Yoo barbaadan guyyaa illee fayyadamtan wanti isin miidhu hin jiru. Akkamitti akka isin laaffisu harka keessan fuula keessan namoonni immoo lutti keessa jajjabaatee isin rakkisallee waan kana loomii fi soogiddiitti dabaluudhaan tarakkasii keessaniif illee fayyadamuu dandeettan waan mana olii godhana walitti gootanii maalitti dabaltan cuunfaa loomiitii fi soogidda xiqqootti dabaltanii
luka keessan egaa saamunaa sirriitti dhiqattan booda kana dibattanii feestalii godhatanii kaalsii godhatanii sa'a tokko haga lama ofirra tursiistanii lutti keessan waaw isinin ja'a kunoo harka dibadheetii jira hedduu isinii laaffisa isin waan nama jedhe kana fayyadamaatumaan torbaanitti yeroo 3 fayyadamii kottu komentii naa barreessi. Egaa YouTube kiyya irratti gisee tokko fuula kanallee gadi isinii dhiisaa gisee ofii kiyyaa fayyadamuu barbaadu biiziidhaan beektanii haa ta'uutii immoo dirqama fuula kiyyaafillee jechuudha. Yeroo tokko takka hojii qofarratti xiyyeeffatuun bareedaa miti jechuun namni tokko eega fayyaa qabaatee karuka qabaatee eega fayyaa guutuu qabaatee dalagatuun sammuu rabbi kenneef fayyaa harka luka rabbiin kenneef sani ittiin dalagachuu qaba jedheeti yaada. Haa ta'uutii immoo yeroo tokko takka of kunuunsuunillee barbaachisaadha keessattuu yeroo ammaa kana. Yoo ati fugatte namni quba sin qabu jechuudha. Kanaaf ofii keenyallee of kunuunsuun nyaata madaalawaa nyaachuun fuula keenyaaf waan nu barbaachisu qopheeffachuu gizee sammuu keenya riilaaks akka inni godhu cinqii dhugaa dubbachuu fi an akka yaada kiyyaatti namni yoo dalagaa qabaate hin cinqamu. Haga dalagaa sanitti baatu ni cinqamta. Haga waan tokko qabattee hojii eegaltu jechuudha. Gaafa hojii eegalte hin cinqamtu akkasitti. Maaliif hojii keessan irratti xiyyeeffattee osoo akkamitti hojii kanaa milkaa'aa jetta malee haga duraa sammuu hin cinqamtu jechuudha. Kanaaf dalagadha waan dalagaan dhiqqaa guddaa hin qabdu waan qabdan tokko dalagaa abdii hin murina. Maaliif sin jaa namoonni waan fuulaa kana gisee baay'ee fayyadamtan abdii murtanii dhiistan. Maaliif abdii murtan? Umrii keessan guutuu haga jirta yoo kana gisee gootanii fuula keessan gisee maraa jechuudha fayyadamtan maal rakkina qabu waan akka rakkina qabu jechuudha. Kanaaf abdii muruun hin barbaachisu. Yeroo kamuu fayyadamaa yeroo dheeraadhaaf fayyadamaa saniin booda isinuu jaallattanii ufumaan waan kana gootanii dibachuu barbaadan jechuudha. Ammaan tan amala harceen bunaatii fi damma walitti hooma kame akkana ta'a. Aannan waan qabuuf baay'ee nama hin qabu. Garuu akka nama qabu ta'a jechuudha. Ammallee daqiiqaan amma gadi badhe daqiiqaa 5 takka turuu hin oolu. Mee amma turee walitti deebina jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma dur isiniin jedhe isin sa'a 2-3 ofirra tursiistanii ofirraa dhiquu dandeettanii silkii sagalee na ergamee ture WhatsApp irra sagalee hedduutu na ergame harka na qabee jennaan carqii wayitiin ofirraa xaragee seenii ilaalaa jira jedhumaan jechuudha. Daqiiqaa 20 tana taa'uun dhiquunatti ulfaatana isin haga barbaadan tursiistanii ofirraa dhiquu dandeettan. Garuu wantoota akkanaa kana yoo dibattan aduurraa hin bahina. Aduurra bahuu qabdanii gibbii keessatti yookaan mana keessatti jechuudha. Kanatti turuu dandeettan. Kun amma akka waan qaqqabuu ta'aa jira. Fuulli kiyya ilaalamee nama qabadamaa fi bunni akkana yoo gootanii itti waliin mattanii jettan yoo akka tokko isinirra ture amala nama qabu wayii ta'a. Akkanatti illee garmalee sukkuumina bishaaniin tuqaa akkana sukkuumtanii ofirraa dhiqxan jechuu jalqaba. Sukkuumuun dirqama akkanatti suutaan jechuudha. Asirratti viidiyoon waan ariifatuuf maashaallah ilaalamee akka bareedu waan ariifachiiseef waan sirriitti of sukkuume isinitti fakkaata malee sirriitti sukkuumuu qabdanii jiisaa dhumarree ofirraa dhiqxan jechuudha. Akkasitti ofirraa sukkuumuu qabdanii dhiqadhee deebi'a. Waaw maashaallah laalamee wallahi laazim fayyadama hundi keessanuu makaanaan walitti godhe kana suuta jalqabarra waan walitti make laala gizee mara fayyadama kun gizee takka bittan taana fuula keessa yeroo dheeraaf sin tajaajila maashaallah hedduu jaalattanii jedhumaan bishaan dhugutti jira bishaan gaallee giddimaan dhugaa bishaan waan akkana qijadhaa of bira kaayaa osoo hin beekin baay'ee dhudhan jechuudha. Burcuqqoon qiccattanii dhudhan baay'ee dhudhan garuu koddatti naqadhaa of bira kaayaa waan akka koddaa wayiitti tasuma tasa dhudhan jechuudha. Harka kiyyallee dibadhee ture maashaallah tabaarakallaa laalame wallahi fayyadama hundi keessanuu hin ifatina demmoo waan tokko jechuudha. Itti aansuun anamma fuula kiyyaaf gizee tokko kokonatii haxaadhaa gizee tokko haxaadhaa kun jalaa dhumee jira baay'ee oddade qibaatiin kun akkasumas bareeda gogaafillee rifeensaafillee qarshii 3,000 galee inni guddaan kun haa ta'uuti amma kanumatti keessaa jeccorooreetumaan haxaadhaa viidiyoon kiyya kaarraa hordoftoota kiyya kana fakkaata hundi keessanuu isin fayyada anumatu isin jedha itti fayyadamaa waan tokko yoo fayyadamuu barbaaddan waan tokkorraa faayidaa guddaa yoo barbaaddan obsaan waan tokko fayyadamuu qabdan jechuudha. Aga xumuraa wanni sun faayidaa qabamu miidhaa qaba jechuu isaatiin. Egaa hordoftoota kiyya argaa jirtanii mire jijjiirama isaa argaa jirtan. Torbaanitti yeroo 3 yoo fayyadamtan immoo fuula keessan chaawwanti gurraacha isinirraa achi buutee ta'a. Normaalii kan waan biraa of keessaa hin qabne jechuudha. Fuulli sababa hedduu nama jijjiirama tan durallee yeroo baay'ee akka isin jaa sababaan jedheef hin qaba. Garuu mootuu fuula keessa waan gurraacha isinitti bahuudhaan dhugaa dubbachuuf fuulli keenya sababa hedduun nu bada. Wanni biraa dhiisaa ta'a wanni biraas keessatti na saamu wanni ani isiniin jedhu
Fakkeenyaaf yoo garmalee boqonnaa kan dhabnu ta'e fuulli keenya nu jalaa bada. Fakkeenyaaf gizee irribaa kaatanii fi gizee aduu keessa deemtanii dadhabdan fuulli keessan tokko tokko miti jechuudha. Kanaaf boqonnaan nu barbaachisa fuulli keenya akka bareeduuf irriba gahaa rafuun nu barbaachisa. Nyaata madaalawaa nyaachuun nu barbaachisa. Keessattuu inni guddaan bishaan gahaa dhuguun nu barbaachisa. Bishaanii fi wanta dhangala'oo ta'an yookaan fasaashii ta'an fudhachuun barbaachisaadha. San irratti dabalataan immoo wantoota mana keessatti qopheeffannu kana qopheeffannee fuula keenya kunuunfachuu dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kana nama dibadhee isinitti agarsiisu kun immoo wanta baay'ee takka bareeda ta'e karaa uumamaatiin fuula keenya ittiin kunuunfachuu dandeenyudha. Hundi keessanuu fayyadama. Kabirallee yeroo ofii kiyyaa itti fayyadamuu barbaadetti viidiyoo isin waraaba jechuudha. Amma ofii kiyyaa waan tokko dibachuu yoo barbaade wanti kun fuula kiyyaaf gaarii jedhee dibachuu barbaade isinillee akka itti fayyadamtan kaameraa banee viidiyoo waraabee egasii gad isin dhisa jechuudha. Akkasinitti odoo shakkii hin qabu hedduu itti gammadanii itti fayyadama. Viidiyoon kiyya kaarraa kanuma fakkaatu hordoftoota kiyya laayik sheer gochuu hin dagatina. Akka yuutuubiin kiyya yuutuub kaampaaniin akka sheerii naa godhu namni isin bira ga'ee dafa laayikii gadi tuqaa hin dagatanii baatan namni tokko booda godha jedhee faddarba yoo sani dagata. Kanaaf akkuma viidiyoo gadi tuqxanii laayikii gadi tuqaa yaada keessan barreeffadha. Laayikii tuquu hin dagatina godha. Laayik sheer sabskiraayib inda kooment godha ishii እና isin jaaladha isin kabaja hundi keessanuu bakkum jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Wanta gaafachuu barbaaddaa jiraate waan barbaadan gaafadha. Guyyaa keerii keessanaa oola hundi keessanuu galatoomuu alfaadha. Baay'ee